Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessanuu isiniin jechuun jaaladha. Amma dursee nagaa sin gaafachuun qaba dhugaan siniin jedhe. Siniin jechaa jechuudha. Ruutiyyee akkamati nagaa keetii jirtaa? Mucaan kee akkam? Isee baga nagaa taate sin jechuun jaaladha. Kanin jedhu yeroo darbe keessa jechuudha. Bakkee hordofii daa'ima kootiin deema jettee dhuftee har'a baay'ee natti toleera gammadee jira jettee bakka baay'ee moqettee nu taasawaa turtee eenyu faana immoo akkan deemu immoo sinin agarsiisan hin jettee sana booda eenyu faanadha inni nuti Abiraam eegaa turre kaa maaliif jennaani Abiraamidhaaf akka tolfooftetti beenna nuti waan ta'eef jechuudha. Sana booddee ermi namni jedhamu suni namichi diimaanii guddaan burciisuni dhufee abbaa manaa kee jechuudha booskiidhaan dha'ee hospitaala galche miskiina keessana ooddo halluu jettee kan itti heerumte sana sin jaaladha jettee kan imimmaan kee coccobsiteef sana lafaan dha'ee kaka'u hospitaala taasise sana faana dhattee ilaalamtee baate sana booddee akka timisaa faana nyaattee wajjiniin bashannanaa ooltee deebitee gara manaatti galte ni yaadatama jechuudha. Guyyaa har'aas immoo guyyaa hordoffiitiidhaan hordoftoota simbiraan hingaa sana afaan Amaariffaatiin dhaga'ee dhufeen afaan Oromiffaatiin sinitti odeessaa kaa dhaga'uu qabdu maa hunda dhagaa achi booda ammaa ganama jedhanii wajjinidhaanii sayyuu hospitaala sayyuu maqaadhaaniiru malee achi dhaqanii roobeel faana ilaalamtee baateedhaan hoteela Habtaamuu jedhanii waan ta'e achi seenanii wajjinidhaan qursii nyaataniitti achumatti suura wajjiniin ka'anii jedhanii ammaa kan hin jedhan gaaffii guddaan qaba. Dhugaa dubartiin jechuudha gaafa garaatti baattu eenyuyyuu miti hidhaaf gaaddisni eenyuyyuu miti hidhaaf gaachan waaqayyoon gaditti jechuudha. Haadhas miti abbaas miti obboleettis miti obboleessas miti abbaa daa'imaati. Abbaa daa'imaati jechuudha. Malee waxaxee duriyyee caati nyaattuu afaan keessaa kan hin baay'u kan hin beekne miti jechuudha. Maaliif deebitee hin galtu? Maaliif galtee bishaan haadhaanii miilli keessin niqamu sin sukkuumamu? Maaliif galgalaaf ganama mangaagaan kee dhungatamu addi kee dhungatamu uuttaa maal taateettati? Nuti mana kee seenanii mana se'eeyyuu amma dhaga'ee dhufe malee oduu jechuudha. Innaa yeroo garaatti baatan kana ilma namaa yookiin immoo nama biraa suura gateettii qabatanii ka'uun kuni gaarii miti. Dhugaan siin jedhe gaarii miti jechuudha. Maal taataniittu shamarreen ammaa? Ani bagan intala baadiyyaa ta'e dhugaan siin jedhe. Bagan intala baadiyyaa ta'e. Dhugaa hanga har'aatti jechuudha akkatti nani maatii koo sodaadhu. Maaliif hin sodaadhu amma sitti fakkaata? Reebamaa, ifatamaa, anguddadhe. Sababni isaayyuu har'a garuu akkan of kabaju na godhe. Reebamuun koo yoomi laata yoom uleen kun nurraa bu'aan jedhan yoomum nuu darbaa jedha bakka annaa isaan keessatti mannaa kana guddisana wasiila kootiin wasiilli keenya rigii galanii saroon hin dutti nuti warra dubaraa jechuudha gumbii jala gumbii fi addumatti keessatti midhaatti galchan barmee mana keenyatti haraqee inni baa ture mana wasiila keenya yeroo hundumaa haraqee baafte naggaadee cimtuu turte har'a garuu Kiristoos yaadatee jira hunduma keenya nu yaadate. Inni kan barmeelii jala dhokata inni kan immoo maskootii banee jechuudha maskootii irraa taa'antu warra shaamarranii maaliif jennaan ifannaa hin dandeenyu nuti lola isaanii hin dandeenyu warra dhiiraa immoo dirqama kasareen dutteetti waan ta'eef mooraatti gadi ba'aniitti achi booddee farda qabanii inna sana karaadhaa galan sana booda warri miila dhiqan miila dhiqu yoo nuti immoo miila dhiqne immoo miila dhiqne edda qabbanaa'anii edda simmi jedhanii booddee jechuudha achi seeni jechuudha dubarri buttaa jira kun ija keessan keessa mukukkula jira. Baatanii akka barbaadan taatu jechuudha magaalaa keessa deemtanii siniif abbaan siniif haati kabajan qabduun jedhame ani kabajan qabdu eeshiruutta Abiraamin yoo dhiiste Abiraamin amma wajjin araaramuu yoo baatte ta'e maayetti joo gaafa jalqaba manaa baatu jechuudha.
Ani meeruuttaa jibbuu godha miti ruuttaa nin jaaladha namadha akka namummaa isheetitti jechuudha. Garuu gaafa manaa baatu jechuudha gaafa Abeel fuudhee bahin gaafa jedhaniini ergan da'ee mucaa koo faana wal arguu dandeenya jetteeni ani eessum deemtiin jedha. Ana akkum jedhan wanni sana eessa deemuudhaaf turteeyyuu dura London achitti deemtiin si'ani garaatti baattee deemtiin moo jedha. Nattume kagaaffii amma achi ishiin lakkaasumaaf achitti gaafataadhani Roobeel iyyuun gammadeen bareeddee rabboo fataadhuma jedhikaa zanaadhuma jedhisiin jechuun jaalladha. Akkaniin jedhan yeroo darbe keessa Roobeelii mucaa waggaa fi ja'a qaba jedhanii dubbataniiru dhugaan saniin jedhe nama guddaa dubbata yuutibara guddaa jechuudha. Na anillee fidee jijjiiree afaan Oromootti kaa achi amma cal jedhan jechuudha. Maaliif jennaanii baay'ee ulfaataadha jedhan dhugaan saniin jedhe baay'ee ulfaataadha jedhanii nama rukuchiisadhan ofiisaatiif osoo hin taane beektu miti magaalaa Finfinnee kana keessa dhugaa bineensota jira. Baay'ee ulfaatu. Batalaa galgala deemuun hin danda'amu. Dhugaan saniin jedha sa'aatii tokko walakkaa fa'ii taanaan baay'ee ulfaata magaalaa Finfinnee saniin jechuun jaaladha. Ani keessa deemee waan an beekuuf jechuudha. Na guyyaayyuu nama sodaachisa dhugaa rabbi. Guyyaa lafuma xiqqoo ishii qophaa deemuun hin ulfaata. Waan sinuu dhuwaa isinitti fakkaata dhugaan saniin na. Yamannyama baga deemtanii wajjiniidhaanii maal fidaniiftu akkama miree viidiyoo keessan garuu eegaan jiraanii amma kana duraa sini hinnuune yoomnuutu boru dhuftu moo akkam innaasa kanadha jechuudha. Amma immoo maqidiin immoo Abiraamitti garagaltee jirti. Maalidha waansaa kaleessa mucaadhaanii maaliif akkas jetteettaniini dhugaadhuma jedhiiti kakadhu jettaniini immoo as deebitee immoo ishiin immoo maaliif mucaadhaaniin soba inni fakkeessa mucaa biyya kootiitii wajjiniinan guddadhee sobaadha hin ta'u inni jetteetu oduu odeessaa jirti. Afaan galluu gam jedhanii afaan shilluu gamsiisaa si waliin fataa zanaadha mirga qabdu siniin jenna Roobeel fataa ajadhika zanaadhatti waa malee ruuttaan akka Abiraamitti hin deeminiif barbaaddu iyyuu hin jiru amiyaati mucaa keetiif iyyuu anu nangaa jetteetta akkuma jette gochuu barbaadi natti fakkaate inee baqaalloo aancimti saraallee inyamin saraalleen baqqaadhe akkamati gaala dhaabbattumoo ati jireenya norattumoo ennaa jireenya ruuttaa jiraachistu jechuudha. Maachuudha baga ammaatti ruuttiyyee fataadhuma zana bikkeedhee bakka akkasitti yoo ta'e wayni yaada deessee haatumtiif abbaamti maa hedhuun jedhame yaa rabbi koos mammiina dhibaa jira miyaan abbaan ishillee garuu nama guddaadha nama guddaa nama akka mana miidiyaa hordofu miti haadhatirra jajjabaadha dhugaa dubbachuudhaafi abbaan ruuttaa dulloomaniiru akka haadha isheetii jajjaba miti jechuudha. Argeeraan dhukkubsata ta'ullee maal akka ta'e illee hin beeku malee asumaan immoo ruuttiyyee baga gammadde kaa obboleetti kee mucaa ishee kiristinnaa kaafattee jirti. Fataa jettee gammaddee jechuudha. Ishiin kinoo gaala ishee ifattee abbaa manaa ishee wajjiniin dhaannattee bara kiristaanii mucaa ishee kiristinnaa kaafattee deebitee galtee maatii waamtee maa jettame ati bakka Roobeel adaraa bakka gizeedhumaanii waan gochuun malu atimintii qopheesseef garbuuta fassisiti marqaa dhadhaa baksisiifiti fata ajettee akka zanaa itti akka kaatutti innaa isa kana siniin jechuun jaaladha. Ani nuti kan argine benne miidiyaan kun nu agarsiisa yuutuubiin kun immoo waan baay'ee argine edda miidiyaatti dhufne dhugaan siniin jedhe maaliin agarre nuti waan tokkotti wanti nuti agarre hin jiru.